Keessummaan keenya har'aa Meeriyeem Naardos. Meeriyeem Koomeediyaan. Waggaa meeqati? 6. Bravo. Dhiironni maaliif hin dhaabbataniif hin ce'u? Yaada gaarii waan hin qabaanneef. Shamarran kan ta'aniif hin caaniif yaada gaarii waan qabaniif. Eeyyee. Kan dallaa jalatti fincaa'u saree qofadha jecha jedhu argitee beektaati? Argeen beeku. Kan dallaa jalatti fincaa'u garuu sareedha. Namnis sareenis. Ani kanan jedhu garuu humaaneeriin firiizii ta'uu danda'a? Ni ta'a. Akkamitti jechuun rifeensa namaa miti? Kan kee garuu humaaneerii baay'ee bareedudha dhugaa. Natti tole. Qarshii meeqaan bitte kana? Humaanii kana. Maal taate waaqayyoodha kan uume? Afach. Kuni humaaneerii miti? Lekki. Kanatti qabsiifatteeti dhugaa. Daa'imni humaaneer hin godhatu. Yeroo oduu televezyiinii irraa ilaaltu maatiin kenni callisu si fayyamu? Oduu ilaalummaan rakkoo qaba. Itoophiyaan nagaa ta'uu fi nagaa ta'uu dhiisuu ishee oduu irraa kan barru. Atamma yeroo tokko oduun ilaalta miti? Tole amma Itoophiyaa keessa nageenya moo waraanatu jira? Nageenyis lollis ni jira. Gidduusaa adda hiramee jira. Waraanni eessa jira? Nageenyi immoo eessa jira? Kutaa itti aanu. Poolitikaa isa barbaaddu? Hin barbaadu. Qophiin televezyiinii harmeen keessatti jaalattu kamidha? Oduu ammee. Mee amma irratti kan Itoophiyaa hedduu miidhaa jiru eenyudha? Tiraamp. Afachu Tiraamp Itoophiyaan jaalatu? Hin jaalatu. Maaliin barte? Waaqayyoon natti maa bar. Ifama jalqabayyuu akka sanaan hin jettu turteeni. Ani akkamittan beekuu danda'a? Mee harmeen kee bilbila irratti akkamidha? Yeroo dheeraadhaaf bilbila hin fayyadamti? Bilbila isheetiin oduu maal ni ilaalti. Achii booda bilbila abbaa ni gaafatti. Baatirii isaa duwwaa jalaa gooti. Mee kan ishii jaalatuu fi gara fuulduraatti waan hedduu ishiidhaaf godhu abdiin Itoophiyaa eenyudha? Dooktar Abiy. Maaliin barte? Kurriftuu kan hojjete. Addabaabaayii masqalaa kan hojjete. Dooktar Abiyyiidha. Hunda isaanii. Akkasii? Eeyyee. Kurriftuu kan hojjete Dooktar Abiyyiidha? Eeyyee. Kurriftuun bar dhaabbata dhuunfaati maal taateeti? Maarree yoo ta'e inni yoo dhaabbata dhuunfaan ta'u moo? Akkamitti ta'a? Ni ta'a. Hin ta'u kaa. Ani sin hubachiisa. Sittan hima. Inni Inxooxxoo paarkii hojjetee addabaabaayii masqalaa hojjetee jira. Egaa waa hundumaa hojjete. Kanaafuu abdiin guddaa Itoophiyaa gara fuulduraa? Dooktar Abiy. Amalli harmee hedduu si aarsu maalidha? Osoo hin balleessin yommuu nu reebdu. Harmeen kee yeroo hedduu gadditu maaliin irratti barta? Yommuu mufattu. Yeroo mufattu amalli ishee meeqamidha? Maal jedhi? Harmee jennee yommuu ishee waamnu nu jalaa callisti. Ijoolleen immoo wayyoo yeroo nama waaman balaadha barisaan. Harmee. Mamaa. Mama. What? Hi. Mana keessanitti baasiin hedduu sin dadhabsiise maalidha? Ani hin beeku. Ishuma gaafadhu. Mee baasii maalidha kan hedduu si dadhabsiise? Itti himi. Zayita. Kutaa keessan kan oduu deessu jira? Baay'ee. Kan akkamitti isaan? Lamadha isaan? Lamadha. Jechuun kun 3. Odeessituu 3 yaa Rabbiin baasi. Eenyuun fa isaan? Firaa'ol, Naahomii fi Galiilaa. Mee soba isaanii guddaa kan yoomuu hin daganne natti himi? Qormaata osoo namarraan garagalchite naan jedhee na reebe. Qormaata garagalchuu yeroo akkami? Garagalchite hin beektu? Hin beeku. Haal tokko qofa. Uleedhaan reebamtaa bar. Yoo garagalchite moo? Eeyyee. Uleen sabaa fe'u. Waaqayyoon hin jaalatu. Tole, walii galleera. Bineensota keessaa mee kan kolfuu danda'u? Bineensi kolfuu hin jiru. Bineensi kolfuu ni jira sitti agarsiisu? Waadaa galuun maalidha mee Meeriyeem? Harmeen koo booda chokkoleetii siifan bitanaan jettee waadaa naaf galti. Sana booda ni bitti? Bituu dhiisuus ni dandeessi. Ajaa'ibadha garuu ani kanan jedhu namni waadaa galee jechuudha. Isatti tola yeroo gochuu dhiisume? Imaanaan maalidha? Maqaadha miti? Ijoolleen kee yoo maal godhanidha kan si rakkisan? Ani yommuu rafu na kaasanii beeka deebi'anii rafu. Harmeen
Amaloota sirreessuu qabdu 3. Obboleessi kiyya yommuu qormaata isheetti agarsiisu kuni qabxii gaarii miti jettee anaaf qofa karameella mi'aawaa isaanaaf bite. Abbaan keenya garuu adda waan nun baasneef lamaan keenya fuunuuf bite. Isheen bar addaan isin baastee miti wanti siif hin galle dhaggeeffadhu. Isheen inni guddaadha waggaa 11ffaasaati. Karameellaan jirbii homaa isaaf hin godhu jette. Waggaa 11s ta'u garuu inni qormaata isaa sana akka fooyyessuuf affeeruu qabdi. Qixa kiyyaa jechuudha. Immoo obboleessi koo akkana caaluun barbaada. Obboleessi kee maqaan isaa eenyudha? Na'akkutoo La'aab Naardos. Na'akkutoo La'aab Naardos. Na'akkutoo La'aab. Akkasumas obboleessa tokko nan qaba. Kan hafuuraa moo kan foonii? Lakkii dhiisee obboleessa koo lakkii. Tole dhiifa manaaf godhi kana booda ani. Inni jalqaba Na'akkutoo La'aab Naardos inni lammaffaa moo Alan? Alan eenyu? Alan Galiilaa kanuma. Obboleessa koo faana kan taa'e haguuggee afaanii kan godhatu. Obboleessi kee as jira moo? Eeyyee. Meeqa maaloo waggaa 11ffaasaati Na'akkutoo La'aab. Na'akkutoo La'aab. Alanii fi Na'akkutoo La'aab keessaa bareedaan eenyudha natti himi? Lamaan isaaniiyyuu. Kan hedduu si aarsu eenyudha? Lamaan isaanii. Kan si gammachiisu eenyudha? Lamaan isaanii. Haadha isaanii natti fakkaatte. Garuu eessa jiraattu isin? Ayaat Ayyaar Mangad. Mana kiraati moo kan mataa keessaniiti? Kireeffannee. Akkamii mana kiraa irratti mudannoo akkamii qabda? Abbaa koodha kan kaffalee abbaa koo gaafadhu. Maariyaamin baay'ee jaalattaa? Baay'ee. Maaliif? Haadha koo waan taateef. Maal? Haati kee kunoo as teessee jirti bara. Haadha koo caalaa baay'ee haadha kooti. Haadha kee olitti bara akkoo keetiim. Miti. Jalqaba haadhi koo Maaramiidha. Achii booda itti aansee Alamiidha. Maariyaam harmeeshiiti jechuudha? Haadha hundumaati. Haadha nama hundaati. Mucaa guddaan ni baatama moo? Waggaa 11 kan goote. Ni baatamu. Mucaa guddaan egaa Na'akkutoo La'aab argitaniitu. Muummichi ministeeraa isa jiraata. Dooktar Abiyyiidha. Muummichi ministeeraa isa jiraata. Masaraa mootummaa. Wanti Itoophiyaan barbaaddu mee maalidha? Kan simbirroo natti himte wayinii jira. Simbirri maal sitti himte? Simbirroo maalidhaan beekti? Ishee waan dubbattu maal hin beektu? Maal beekti? Ishee waa'ee waaqayyoo beekti? Waa'ee guyyaa dhalootaa beekti? Namoonni gurguddoon daa'imaaf wanti isaan gochuu qaban maalidha? Gaarii ta'uu, bakka isaan barbaadan geessuu. Daa'imman eessadha kan isaan barbaadan? Kurriftuu, Inxooxxoo Paark, bishaan daakaa. Isheetu gahe. Ati waggaa meeqa garuu? 33. Haadhi koo si caalti. Meeqa akka taate sitti himu? Sitti himu? Akkuma qimmiidamta. Har'uma taagaa dhumaatiin kee har'uma ta'a. Callisi. Dhiisi sitti haa fudhiisi. Naamani. Sittan hima. Dhiisi. Sittan hima. Anumatu siin jedhe inumaayyuu miidiyaa irratti haa hafuuti. Kuni ollaatti waan himamuu hin qabnedha. Akkamitti? Nagaa keetii? Nagaa. Bareedaa kun maaloo kottu as ta'e? Maqaan isaa eenyudha? Adooniyaas Dastaa. Mee waa'ee isaa hamma muraasa natti bultoo qaba akkasumas immoo abbaa ijoolleeti. Mee akkam jireenya isaa maal fakkaata? Yeroo tokko abbaa ni ta'a, yeroo tokko eessumas ni ta'a. Tole mee eenyummaa kee nutti himi obboleessa ko? Adooniyaasiin jedhama kanan dhufe kaantiriirraa. Kaantirii maalidha? Biyya jechuudhaan Ingiliffaan. Bitaa ittiin galchiin mana barumsaa. Mana barumsaati? Lamaan keenyayyuu mana barumsaa tokko. Adooniyaas baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Intala kana beektaa? Eeyyee. Amalli ishee akkam? Ni haasofti garuu cimtuudha. Rakkistuudha? Eeyyee. Miti. Dhiisi kun sitti ragga'ameera. Isaadha kan nama reebu. Isaadha kan namoota waliin nama reeba. Eeyyee. Akkami qaxaleedha yeroo nama reebu? Karaatee shuutii baay'ee cima. Hooggantoonni walgahii Afrikaatiif dhufan yeroo karaa biyya keenyaa irra deeman isaaniif qofa kan karaan cufamu maaliif hime? Natti himi. Hooggantoota biyyaa waan ta'aniif yoo hin beeknudha. Mee callisii tiicheriingiin galii. Tiicheriingii galtee akkanumatti miti kan isaaniinis rakkistu. Lakki. Akka caliitti kan isaan raasudha miti. Eeyyee. Anaadha cufaa to'annoo ishee jala kan jiru. Miti. Gidduu keessan keemistiriin tokko ni jira.
Ishiin hiriyaa kee addaati? Eeyyee. Siifoo hiriyaa kee addaadha? Eeyyee. Ni addaafi? Yoo jettu. Herreega jechuu kooti herreega. Nuyiif qarshiin maal nuuf hojjeta? Dhugaadha siniifoo maan godhu? Ati nyaata qabaattee inni hin qabaanne yoo ta'e ni nyaachistaa? Sharing is good. Listen. Sharing is good. Especially for someone you love. Sharing Maadoo dhiisii afaan Oromootiin dubbadhu. Guraan dhalli guyyaa dhaloota isaati. Kan eenyu? Adooniyaas. Maalidhaan beekte? Nan beeka kaa. Isheen guyyaa dhaloota kee ni beekte ati hin beektu taanaan ni nyaatamte. Kan kiyyoo yoomidha. Walitti isaan qabsiise. Ati immoo isheetu. Ibna jaadha. Kana booda guyyaa dhaloota ishee hirraanfatte taanaan forget goote taanaan guyyaa dhaloota isheetti sarpiraayiz isheen goone taanaan ni salphatta jechuudha. Kopheen maaliif hin foolii godhata? Kophee osoo kaalsiin kaawwatiin yoo godhatte. Kun dinqiidha. Yaa Rabbi na baasi. Lukti kee maal ta'e akkana ajaa'a. Deema siitii dhukkuba asmii kunatti kaasti. Huuruu dhaabe jechuun mee maal jechuudha natti himi? Kufaatii. Tole gaaddidduu maaliif inni hordofa? Waaqayyo waan jedheef. Hirriba keerraa rifattee kaatee ni beektaa? Eeyyee. Mee uummanni Itoophiyaa qabeenya keenyadha warri jedhan eenyu fa'ime? Ni adarbu. Ati ni adarbu jettee miti ani immoo Dooktar Abiyyi faan jedha. Shamarran bareedduu kan jennu yoo maal qabaattedha? Fuulli ishii bareedaa yoo ta'e harki ishii bareedaa yoo ta'e waa hundi ishii bareedaa yoo ta'e. Akka sanaa jechuudha? Kunoo iddoo sana kan teessee jirtu. Ishee bareedduu sana. Maali? Obboleettiin kun bareeddu? Aangoo ni barbaaddaati? Ani nan barbaada. Akkasumatti? Shaakallii bar kaaraatee itti shaakalu waa mara itti shaakalu. Shaakala miti bar kana ni jedhe. Shaakalaa miti kan jedhe aangoodha kan jedhe. Yoon ta'e baay'ee natti tola. Akkasumatti bar ani kanan jedhe dhaggeeffadhu. Shaakala osoo hin taane aangoo ni barbaadduudha kanan isiniin jedhe. Aangoo jechuun muummicha ministeeraa ta'uu, pirezidaantii ta'uu, ministeera ta'uu. Ishatu akka qoonqoo keessa dhufu. Tole bareedaa ko. Ni barbaaddu? Eeyyee ni barbaanna. Tole maaliif hin barbaaddu? Maaliif hin barbaaddati? Ani jalqaba biyya ani eegdu dhuunfaa fi konkolaataa kan qabaadhuuf. Boodigaardii akka qabaattuu fi akka konkolaataa qabaattu. Ani biyya koo gargaaruudhaaf fi wanta isheen barbaadu gochuudhaaf. Dhageessetta miti? Kayyar kareedii. Baadiyyaatti maaliif kan manneen addaan faffagaatanii ijaaramaniif? Akka hin jigneef. Nyaanni osoo nyaatamuu namni ka'ee kan hin deemneef maaliif? Midhaan kabaja waan ta'eef. Ammas immoo ka'ee harka rukutiin jechuufi. Farsoo naqxa yoo jenne daadhiidhaaf hoo maal jechuu dandeenya? Daadhiin maal ta'ama? Mee daadhiin ni darbatama moo akkam ta'ama? Dogoggortee harkaa mucucaatee kufe. Si galateeffanna galatoo. Intala qaxalee Meeriyeem Naardos. Adooniyaasii fi Meeriyeemiin hedduu ni galateeffannaa.